Ayyaan araarri nageenyi Waaqayyo isiniif haa ta'u nagaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a waa'ee mana qulqullummaa Waaqayyoo haala waliigala mana qulqullummaa Waaqayyoo waan waliin ilaalluuf obsaa sirriitti na eeguuti. Mana qulqullummaa Waaqayyoo kaayyoon guddaan mana qulqullummaa Waaqayyoo cubbamtootaa fi qulqulloota adda baasu. Luuk AI yommuu ibsu Tabernacles was designed with exacting layout separate holy from sinful people dha. Kaayyoon guddaan mana qulqullummaa Waaqayyoo kun cubbamtoota fi qulqulloota gargara tooftaa itti baasu, mala itti baasu jechuudha. Dhaggeeffattoota isinii haa galu. Luuk manni qulqullummaa kun in dizaayinichi gara hafuuraatti jechuudha. Kana achirraa argan Yohaannis Wangeela Yohaannis 1:9 yommuu Yesuus deebisee mana qulqullummaa Waaqayyoo kan jigsaa ani immoo guyyaa sadiitti deebisee nan dhaabaa isaaniin jedhe. Inni kun Yesuus jigsee isa kanadha. Kan jige kun pilaanii dizaayinii kakuu haarawaatti jecharratti argama. Dhagroota 11 seerri mana qulqullummaa Waaqayyoo inni kakuu moofaa gaaddidduu pilaanidha. Namni mana tokko ijaara gamoo tokko ijaara dur dizaayinii pilaanii baasee isa san gara qabatamaan ijaara. Akkuma kana namni soofteerii tokko ijaara dura dizaayinii fakkii san kaasa. Fakkii san gara qabatamaa dizaayinii implementeeshiniitti jijjiirama. Innillee manni qulqullummaa Waaqayyoo inni kakuu moofaa haala kanaan ijaarame kun bifa hafuuratti inni kun dizaayinii biluupiriintii isa hafuuraa seera hafuuraa akka hubannu maalummaa seera hafuuraa akka beeknuuf kan nuuf ka'e jechuudha. Muusiif kenname kun. Luuk mana qulqullummaa Waaqayyoo kanatti kutaalee gurguddoo afur tokko balbala barrii inni lammaffaa oobdii iddootti qulqulluuf iddootti qulqullaanii iddoo qulqulluu kana iddootti seenu oobdiidha. Inni sadaffaan immoo iddoo qulqulluu qulqulloota iddoo hangafni lubaa waggaatti si'a tokko ol seenu jechuudha. Inni kun akkuma dura isinii ibse haala caaseffama qulqulloonni akkam akka jiru iddoo qulqulloota fi cubbamtoota jalqaba gara iddoo qulqulluu seenuudhaaf qulqullaa'uun dirqama. Waan qulqulloofne gara iddoo qulqulluu seenuu hin danda'amu. Iddoo qulqulluu qulqullootaa immoo hangafa lubaa innis gooftaa kakuu haaraa keessatti. Inni kun bantii waaqaa ta'e jechuudha. Dizaayinichi kun iddoo Iyyasuus Kiristoos hangafni lubaa keenyaa iddoo Iyyasuus Kiristoos itti argamu isa kana. Har'a xiyyeeffannoon keenya asirraa jalqabna. Iddoo qulqulluu kanarraa jalqabneetu gara alaa waan deemnu har'a iddoo qulqulluu kana keessattuu baattuu ibsaa dameelee 7 qabu. Waa'ee baattuu ibsaa dameelee 7 qabu kana gadi fageenya hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Baattuun ibsaa kun dameelee 7 qaba. Isa bal'aa jalaa kan itti aansee isa kana maalummaa isaa sirriitti gadi fageenyaan ilaalla jechuudha. Baattuun ibsaa dameelee 7 qabu kun dizaayinii pilaanii Iyyasuus Kiristoos sagalichi jechichi ta'uu luqqisiiwwan ibsan tokkoon gadi fageenyaan ibsan. Inni yommuu kophaatti ulaa baattuun ibsaa dameelee 7 qabu kun akka kanaan akka kanaaf fakkii kana fakkaata. Fakkiin kun dizaayiniin kun macaafa qulqulluu luqqisiiwwan keessatti maaltu nu ibsa kan jedhu haala qoqqooddama kan qabatama macaafa qulqulluu irratti ta'uu amma waliin ilaalla jechuudha.
Tokkoffaa karri jalaa kun beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo. Macaafa beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo qabatamaan eechaa akka ta'e. Macaafni gorsaa fi humnaa eechaa akka ta'e. Macaafni ogummaa fi hubannaa fi macaafa fakkaattii. Haala qoqqoodama sagalee Waaqayyoo kana akka macaafa qulqulluutti maal akka ta'e waliin ilaalla waan ta'eef mee kallattumaan. Macaafni kakuu moofaa iddoo gurguddoo torba baattuu ibsaa damee torbaan qabu ibsa luqqisii mul'isu jecha inni tokko ijoon seera ba'uu 39 37 fi Maatiyos 25 luqqisiiwwan kan arfas sirriitti waliin ilaalla waan ta'eef kallattumaa seera ba'uu 39 37 fi Maatiyos 25 tokkoo haga 13. Seera ba'uu kana keessatti baattuu ibsaa warqee qulqullaa irraa hojjedhu eemuun ibsaan akka tarree taa'umsa isaa cuunfan ejersaa irraa haadhifaa bulu jedha. Saba Israa'eliitiin macaafa keessatti cuunfaa ejersaa fidaa isa immoo halkanii guyyaa akka baattuu ibsaa kanarraa. Cuunfaan ejersaa qabatamaadhaan macaafa sagalee Waaqayyoo jecha Waaqayyoo ta'uu sirriitti jala bunnee beekuu qabna jechuudha. Cuunfaan ejersaa fakkeenya 25 tokko torbaa dubbisa. Seenaa durboota 15 gowwoota 5 abshaaalotaas. Seenaa durboota kanarraa maal hubanna? Cuunfaan ejersaa sagalee Waaqayyoo jecha ta'uu warroonni har'adha. 5 gowwoonni warri zanni calalamaan jalaa uumu gara biyya lafaatti keessatti akka hafan akka barriin itti cuufame har'a sagalee Waaqayyoo jecha ibsuu jechuun ni agalu. Ibsuu jechuun hojiitti raawwachuu, isa raawwachuu, wanni sagalee Waaqayyoo jedhe gochuu jechuudha. Ifaa bula jechuun halkanii guyyaa ifa jechuun halkanis guyyaas jecha sagalee Waaqayyoo kanaan kallattii sagalee Waaqayyootiin deddeebi'uu jechuudha. Halkanii guyyaa waan jecha abboommii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo kana raawwachuu qabna jechuudha. Warri sagalee Waaqayyoo kana jecha Waaqayyoo kana halkanii guyyaan raawwanne warri irra daddarbine gaafa Yesuus Kiristoos dhufe akka nutti cufamu akka mootummaa Waaqayyoo keessaa baanu jala murree beekuu qabna jechuudha dhaggeeffattoota keenya. Kana biraa immoo luqqisiin sirriitti nu ibsu wangeela mul'ata 1-2 haga 20 dubbisa. Mee ani kallattumaan 20 irraa isinii dubbisa. Mul'ata 1:20 irratti hiikan urjoota 7 harka kee mirgaa keessatti argamu akkasumas baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame 7 dhokataa ture. Amma garuu urjoonni 7 ergamoota 7 waldaa 7niiti. Baattuun ibsaa waldaa 7 sanitti. Baattuu ibsaa dameelee 7 qabu 7 gidduu Waaqayyo hoo deddeebi'u Iyyasuus Kiristoos hoo deddeebi'u arganna jechuudha mul'ata kanatti. Inni kun hiikni kun baattuun ibsaa kun jalaa 20 irraa dubbisaa kallattumaan. Baattuun ibsaa kun waldoota 7 jechuudha. Baattuu ibsaa waldoota 7 baattuu ibsaa dameelee 7 qabu. Achi keessatti waldoota 7 jira. Waldaa warra Efesoon, waldaa warra Samiiriyaa, waldaa 7 san dubbisaa. Mul'ata duubatti deebi'aatu. Mul'ata hafootti deebi'aatu. Lamarraa qabaatu. Waldoonni 7 biyya lafaa keessatti kallattiilee 7 waldaan akka deddeebitu. Kana dura isin ibsee ture. Mee ammallee irra deebi'eetu barsiisa itti aanutti si da'a. Kallattiilee 7 ilmi namaa kan fakkaatu isaan 7 gidduu deddeebi'aa jira. Isa sallaa baattuun ibsaan waldaa 7 akka ta'e. Qabatamaan immoo Isayyaas 11:1 fi Yohaannis 1:1-4 yoo dubbisan mootiin nagaa dhufuu isaa dubbachuu jala Isayyaas. Isayyaas 1:1-2 hidda dhiissee keessa latiin ba'a. Dhameen hundee isa keessa ba'e ija ni godha. Hafuurri Waaqayyoo irra ni buufata. Innis hafuura ogummaaf hafuura hubannaa, hafuura gorsaa fi hafuura humnaa, hafuura beekumsaaf hafuura sodaa Waaqayyooti. Kiristoos sagalicha jechicha ta'u immoo wangeela Yohaannis 1 qabaa dubbisa. Sagalichi waan hundumaa tureedha. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaatii Waaqayyo ture. Inni kun hundumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundumtuu isaan ta'e waan ta'e keessaa wanti tokkollee hin jiru jechuudha. Isaan dhala kan ta'e goofticha mooticha Iyyasuus Kiristoosin dhala wanti ta'e tokko hin jiru. Sagalicha jechichuma kana jechichi Waaqayyo keenya waaquma duraa waaquma ture san jechuudha. Sagalee ture jecha ture foon uffate dameelee ture
wanni torba laal kallattii torbaan dameelee torba kanarra ibsuun dirqama keenya jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya isinii haa galu. Kana malee Iyyasuus Kiristoos biyya lafaarra yommuu deemee barsiisu sagalee Waaqayyoo kun jechi Waaqayyoo kun dameelee torba kallattiilee torbaan akka ibsamu nu barsiisee ture. Isa jecha irratti argan Luqaas 24:44 kana booda Yesuus yommuu isaan wajjin turetti waa'ee kootiif seera Musee macaafa seera Musee macaafni seeraa 5 macaafa seeraa kana immoo gara beekumsaaf sodaa Waaqayyootti deebisuudhaaf macaafota jiran waa'eedha. Seera gara beekumsaa. Waa'ee beekumsaa beekuu qabna jechuudha. Hiikni beekumsa jechuun gaafa jedhamu har'a hiika beekumsaa hin beekne macaafni qulqulluun faallaa nutti galuu danda'a. Beekumsatti deebisuuf beekumsi pirootikaalii bifa barreeffamaa qofa piraaktikaalii muuxannoo qooduudhaan dhaan macaafota Iyyaasuu ta'e seerri Musee kun akka afaan kee keessaa hin banne halkanii guyyaa waa'ee Iyyaasuu akka qooddannuuf waa'ee Saamu'eel haga macaafa Iyyoob waa'ee macaafa Iyyoob haga macaafa Iyyoob jennuu ta'a warroota lammata warroota qulqulloota ta'an muuxannoo isaanii akka irraa qooddamu beekumsaaf sodaa Waaqayyoo gaafa jiru macaafa seeraa sanirratti maal dabale macaafa seeraa sanirraan jiraatanii macaafa seeraa saniin gaggeeffamaniitu jiraachuun akka danda'amu muuxannoo qoodanii macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo jedha. Kanaaf macaafni beekumsaaf sodaa Waaqayyoo echaa kaasee seera uumamaatiin haga macaafa Iyyoob. Namoonni baay'een waa'een kunii xiqqoo dhoksaa waan qabuuf waan walitti fiduu barbaatuuf waan xiinxala fakkaatuuf sinii galuu baachuu danda'a. Hoo sinii hin galle sirriitti qo'adhaa. Gaafii na gaafadhaa. Maaliif akka akkas jedha? Inni itti aanu macaafa raajotaa jedha. Kun wanni nu gaafachiisu. Macaafni raajotaa maajii? Macaafa raajotaa laa Isayyaas gabee akka Miikiyaas macaafa raajotaa jedheetu waan barreeffameef wanni nu gaafachiisu kun. Inni immoo macaafota faarfannaa. Macaafni faarfannaa macaafa faarfannaa Daawit keessatti Iyyasuus Kiristoos kan dhiise macaafa ogummaaf hubannaa. Macaafni ogummaaf hubannaa waa'ee ogummaa Waaqayyoo namaa kennuun malee waa'ee Iyyasuus Kiristoosii miti kan barreeffame jechuudha waan ta'eef faati Iyyasuus Kiristoosii baay'ee waan ibsineef ogummaa kennuudhaaf ogummaa Waaqayyoo maal akka ta'e waan ta'eef isa qofatu waan hafe waan ta'eef isa macaafa ogummaaf hubannaa. Hayyoonni adda addaa warroonni macaafa hin beekne jedhu macaafa qulqulluu macaafa seenaatti dabalu macaafa seenaa macaafni qulqulluun yoomiyyuu seenaa ta'een darbu humna hojjechuu qaba. Sagalee Waaqayyoo seenaa jechuun dogoggora kee. Hin jedhullee Iyyasuus Kiristoos dameelee torba qaba jedha. Sagalichi immoo wal faalleessa macaafa seenaa warra barreessitan. Iyyasuus Kiristoos dameelee torba qaba jedha. Dameeleen torban sun immoo sagalee ta'uu jecha ta'uu nuu ibsa. Kanaafuu kitaaba qulqulluu macaafa seenaa kophaatti addaan yaa'anii yookiin laafu dameelee Isayyaas raajii Isayyaas tokkoof lama kanarratti barreeffame keechamee haala saniin qoqqoodama malee warri te'oolojii barattan te'oolojii mataa keessanii xiinxala mataa keessaniitti dabaltan waan ta'eef inni kun hin ta'u. Haala sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'e maalummaa sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'e tana isa kana isin ibsaa jira waan ta'eef baattuu buddeenaa keessatti yommuu ofiin macaafa qulqulluu keessatti yommuu Iyyasuus ofii isaati ani buddeena jireenyaati jedhe. Inni biraa immoo baattuu buddeenaa jira. Innis Iyyasuus Kiristoos baattuu buddeenaa achi keessatti Iyyasuus Kiristootirra baattuu buddeenarra buddeena bara baraan hin beelofnerraa warri qulqulluu ta'an warri sagalicha akka sagalee isaa Waaqayyootti warri deddeebi'e beenyan kee buddeenni kee jireenyi kee Iyyasuus Kiristoos ta'uu sirriitti jala murtanii beekuu qabdu jechuudha. Haala kanaan qoqqoodama macaafni qulqulluu. Macaafni qulqulluu dameelee turu haala kanaan jechuudha isa keessaa kana laa isin haa galu. Inni tokkoffaa kun macaafa beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo seera uumamaati
haga macaafa Iyyoob bakka bu'a jechuudha. Bakka baay'ee